odeeffannoo ragaa qorannoo dhugaa dhaabbata oduu BBC fi suursagalee saatalaayitii adda addaarraa walitti qabameen akkasumas xiinxalaa hayyoota waraanaatiin dhiyaateen Trump waxabajjii 2026 keessaa Iraaniin mo'anneerra jedhanii labsanii booda adoolessa 12 2026 irraa eegalee Iraan guutummaatti madaallii waraanaa giddu galeessaa kan garagalchuun haleellaa dhaqqabummaa ajaa'ibaa qabu biyyoota Arabaa afur keessatti raawwatteetti. Kunis wiirtuuwwan waraanaa Ameerikaa 9 fi bu'uuraalee dinagdee ijootaan daara godhee jira. Iccitii dhugaa yeroo jalqabaaf saaxilame kana bal'inaan qabannee jirra. Adoolessa 31 2026 pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiphinaa fi aarii guddaan waltajjiitti ba'ee waraana dippiloomaasii haaraa karaa fagoo Chaayinaatti banee jira. Chaayinaan yoo Iraan hidhachiisuu itti fuftee tarkaanfii irratti fudhanna jechuun dhaadate. Gama kaaniin ministeerri ittisaa Ameerikaa Peentaagoon Koongireesii biyyattii irraa maallaqa hatattamaa doolaara biliyoona 67 gaafatee jira. Sababni isaas misaa'ilota waraanaa Iraan faana gaggeeffame irratti dhukaafamanii dhumatan irra deebiin bitachuufidha. bal'ina isaa ni dhageessu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ifatti ba'ee Hamaas guutummaatti meeshaa hiikkachuuf walii galee jira yeroo jedhu namoonni dhimma ji'oopolitiksii fi shira waraanaa hin beekne Hamaas harka kennatee mo'ame jechuun yaaduu danda'u. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii duuba isaa jiru bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaa harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News'dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo waltajjii siyaasaa Washington irratti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni waraanaa Iraan guutummaatti daarateera sirna waraanaa isaanii barbadeessineerra jechuun of tuulummaadhaan addunyaatti lallabaa jiru. Fakkeenya hawaa keessaa ija saatalaayitii dhugaa dubbatuun iccitiin impaayerummaa Ameerikaa salphisuu argamee jira. Lallabni miidiyaa fi ololli siyaasaa yeroof gurra namaa boojuu danda'a. Dhugaan dirree waraanaa lafarraa fi fakkii saatalaayitii garuu sobuu hin danda'u. Waraanni dhugaan ragaa qabatamaadhaan madaalama. Odeeffannoo ragaa qorannoo dhugaa dhaabbata oduu BBC fi suursagalee saatalaayitii adda addaarraa walitti qabameen akkasumas xiinxalaa hayyoota waraanaatiin dhiyaateen erga Tiraamp waxabajjii 2026 keessaa Iraaniin mo'anneerra jedhanii labsanii booda ji'uma itti aanu adoolessa 12 2026 irraa eegalee Iraan guutummaatti madaallii waraanaa giddu galeessaa kan garagalchuun haleellaa qaqqabummaa ajaa'ibaa qabu biyyoota Arabaa afur keessatti raawwattee jirti. Kunis wiirtuuwwan waraanaa Ameerikaa 9 fi bu'uuraalee dinagdee ijootaan daara godhee jira. Mee daawwannaa dukkanaa kana biyya Joordaan irraa haa eegallu. Joordaan keessa gammoojjii cirracha uffatee jiru gidduudha buufataalee qilleensaa Muwaffaq al-Salx jedhamutu jira. Buufanni kun iddoo Ameerikaan doolaara miliyoona 440 ol itti dhangalaastee fi of tuulummaan Peentaagoon itti mul'atudha. Kanaan dura bitootessa keessaa Iraan raadara ammayyaawaa AN/TB-Y2 isa sirna ittisaa misaayilaa TID-tiif ijatee rukuttee turte. Yeroo haleellaan adoolessa walakkaa raawwatame isa duraanii caalaa eegduun warraaqsa Iraan iddoowwan 20 ol buufaticha keessatti yeroo rukuttu saatalaayitiin addunyaa ijaan argee jira. Ulaan diroonota Ameerikaa itti dhokfaman iddoon xiyyaaronni itti suphamanii fi gamoowwan garaagaraa aara gurraacha uffatanii boba'aa turan. Ammallee Joordaanuma keessaa daangaa Siiriyaa fi Iraaqitti dhiyoo wiirtuu dhiigaan beekamu Burjii 22 yookaan Taawar 22 yeroo ilaallu iddoon kun bakka amajjii 2024 keessaa loltoonni Ameerikaa 3 itti wareegamanii kudhanotaan kan lakkaa'aman itti madaanidha. Osoo madaan sun hin qorin osoo Ameerikaan nageenya guutuu iddoo kanatti mirkaneessineerra jettu Iraan ammas irra deebiin hulaa sanaa caccabsitee seentee jirti. Kuni waraana meeshaa qofa osoo hin taane waraana xiinsammuu isaa hamaan dugugguruu Ameerikaa cabsedha. Mee gara galaana Arabaatti ceenu modeeltii xiqqoo warra dhiyaatiif obsuma taatee Baariin buufata qilleensaa sheekii isaa isa humnoonni Ameerikaa akka mana isaaniitti keessaa bashannanan Iraan daaraatti maktee jirti. Gamoowwan waraanaa buufaticha keessa jiran caccabanii yeroo argaman mootummaan Baariin hollachaa Iraan nagaa addunyaa jeequu itti ufteetti jechuun ibsa baasuu malee furmaata biraa hin arganne. Gama kaabaatiin ammoo Iraaqii keessaa buufanni qilleensaa Arbil haleellaa walitti fufaa diroonotaan miidhamee jira. Iddoowwan dhiyaan da'oo nagaa fi wiirtuu to'annaa jedhaman hundi har'a golgaa du'aa fi dhiphinaa ta'anii jiru.
Wanti hunda caalaa addunyaa raasee fi madaallii kana gara waraanaa guutuutti ce'isee garuu haleellaa waraanaa qofa osoo hin taane tarsiimoo dinagdee hudhuuti. Kuweet keessatti wiirtuun calaltuu boba'aa Miina Abdullaa inni utubaa dinagdee Kuweetii fi dhiyeessii boba'aa addunyaa ta'e gidduu adoolessaa 13 hanga 23tti ibiddaan barbadaa'eera. Kun ergaa ifaadha. Yoo isin buufata waraanaa kiyya rukuttan an ammoo ujummoo dhiigaa dinagdee keessanii nan kuta. Pentaagoon wiirtuu waraanaa qofa eegaa, Iraan garuu madda dinagdee rukutti. Meegaa fi guddaa tokko haakaasnu Iraan humna kana hundaa akkamitti argatti? Osoo Pentaagoon xiyyaara ammayyaawaatiin ishee rukutu Iraan akkamitti fageenya kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu gidduutti wiirtuu Ameerikaa miilimeetiratti safartee rukutuu dandeessi? Iccitiin isaa as jira. Kaayyoon dhimma waraanaa Inistituutii Waashingtan Farzin Naadimii jedhutti Iraan daandii waraanaa kanarratti kophaa ishee miti, duuba isheetti utubaan lama Chaayinaa fi Raashiyaan dhaabbatanii jiru. Iraan yeroo Ameerikaa rukuttu qalbii isheetiin yookaan tilmaamaan miti, Raashiyaa fi Chaayinaan ragaa saatalaayitii ijaa fi gurraa ta'uuf waraana dura qindeessuu fi waraana booda immoo hagam akka miidhaman madaaluuf isaan teekinooloojii lafa jalaan Iraaniif dhangalaasaa jiru. Kuni waraana bahaa fi dhiyaatii, Iraan ammoo eeboo bahaa taatee jirti. Kaayyoon Iraan maal ture gaaffii jedhuuf Farzin Naadimiin dhugaa qaraa tokko ka'a. Iraan gatii Ameerikaan bahaa giddu galeessaa keessa turuuf baasuu ol kaasaa jirti. Biyyan Pentaagoon addunyaa to'achuuf baasii baasuu fi lubbuu loltoota isaa dhabaa jira. Akka hudhamee nageera naannicha keessaa nan ba'a jedhutti Iraan obsaa fi tooftaan waraanaa jirti. Eegdoon warraaqsa Iraan kaleessaa tarkaanfii suukanneessaa fi cimaa ta'e ifatti fudhatee jira. Iddoon xiyyeeffannoo isaanii kutaa bulchiinsaa Zarqaa biyya Joordaan addattaa immoo naannoo gammoojjii Azraaq keessatti kan argamu wiirtuu ajajaa fi buufata qilleensa Ameerikaa isa ijoo Muwaffaq al-Salxirrattidha. Humni misaayilota baalastikii Iraan guutummaatti wiirtuu kana haleelee jira. Haleellaan kun dhukaasa tasaa miti, ergaa siyaasaa fi waraanaa Waashingtan raasudha. Iraan hanga Ameerikaan bahaa giddu galeessaa keessatti dhiibbaa waraanaa ishee fi dhukaasa ishee hin dhabnetti. Misaayilonni keenyas samiirraa matumaa hin dhaabbatan jechuudhaan ifatti addunyaatti lallabde. Ameerikaan bahaa giddu galeessaa keessatti dhiiga ofii dhangalaasaa baasii doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu baasaa hudhamtee akka haftu gochuun tarsiimoo isa guddichaadha. Garuu wanti hunda caalaa raafama kana keessatti addunyaa dhiphisee dho'iinsa poompii Joordaan kana qofa miti. Yeroo ibiddi waraanaa kun lafarraa aaru pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiphinaa fi aarii guddaan waltajjiitti ba'e waraana dippiloomaasii haaraa karaa bahaa fagoo Chaayinaatti banee jira. Osoo Joordaan keessaa ibiddi aaru Tiraamp Beejingitti quba qabee akeekkachiisaa sarara diimaa kenne. Sababiin isaa maddeen tikaa Ameerikaa CIA iccitii guddaa tokko saaxilanii Tiraampiif dhiyeessan. Iraan madaaleellaa Ameerikaan ishee ragee kana suphachuu fi madaallii waraanaa ishee deebisuuf sirna ittisaa qilleensa ammayyaawaa Chaayinaarraa fudhachuuf fiixeerra jirti kan jedhudha. Tiraamp waltajjii irrattis akkas jedha. Yoo Chaayinaan meeshaa waraanaa yookaan sirna ittisaa qilleensaa kamiyyuu Iraaniif dabarsitee laatte baay'ee naara. Onneetu na cabaa, kuni dogoggora seenaa isa guddaa, dhiibbaa maataa fi duutaa. Yoo Beejingi kana goote Tiraamp qoqqobbii dinagdee cimaa fi taarifa addaa Chaayinaa irratti akka fe'u dhadatee jira. Kun kan agarsiisu waraanni bahaa giddu galeessaa waraana Iraanii fi Ameerikaa qofa osoo hin taane waraana dinagdee fi tarsiimoo Ameerikaa fi Chaayinaa ta'uusaa ifatti saaxilee jira. Seenaa fi tarsiimoo ji'oopolitiksii kana waliin haa ilaallu. Ameerikaan ergaa waraana qabbanaa sana injifattee booda waggoota 50f anatu madaallii addunyaa eegaa, anatu qofaa kiyya addunyaa bitaa jechuun of tuulaa turte. Bara 1990moota keessa yeroo Ameerikaan quba ishee ol fuutee akeekkachiistu biyyoonni addunyaa hundi ni jilbeenfatu turan. Garuu har'a bara 2026 keessa Tiraamp iyyuus adatus doorsisuus Chaayinaan madaallii kana lafa jalaan garagalchitee jirti. Chaayinaan akeekkachiisa Tiraamp kana sodaattee daldala misaayilaa kana ni dhiissi jechuun waan hin fakkaannedha. Chaayinaan tarsiimoo waraanaa isa seena qabeessaa taphatti, Ameerikaan ammoo loltuu fi taankii dirreetti hiriirsitee morkatti. Chaayinaan garuu lafa jalaan riqicha ijaartee michoota ishee akka Iraan hidhachiisee ifatti osoo hin taane diina ishee dadhabsiisti. Tiraamp bara jalqabaa aangootti dhufee 2018 irraa eegalee Chaayinaa irratti waraana daldalaa labsee taarifa itti fe'ee dadhabsiisuuf yaalee ture. Garuu jawween bahaa kun caalaatti of ijaartee dachee Eeshiyaa fi Afrikaa dhuunfattee jirti. Har'a immoo Chaayinaan bahaa giddu galeessaa keessatti Iraaniif gaaddisa waraanaa fi utubaa teekinooloojii taatee jirti. Iraan haleellaa Joordaan kana kan raawwattu qofaa ishee miti. Duuba isheetti utubaa sibiilaa Chaayinaa fi Raashiyaa waan qabduufidha. Chaayinaan Ameerikaan galaana Chaayinaa kibbaa fi Taayiwaan irratti dhiibbaa irratti gooti. Anis Iraaniin hidhachiiseen bahaa giddu galeessaa keessatti Ameerikaa jibbaachisa jechuun deebii siyaasaa kennaa jirti. Har'a dhugaa suukanneessaan Pentaagoon irraa ifa ba'e madaallii waraanaa bahaa giddu galeessaa qofa osoo hin taane dhuma impaayirummaa Ameerikaa labsaa jira. Mee ragaa qabatamaa kana haa ilaallu.
Torbee kana keessa ministeerri ittisaa Ameerikaa Koongireesii biyyattii irraa maallaqa tattamaa doolaara biiliyoona 67 gaafatee jira. Sababni isaa maallaqa kana keessaa doolaara biiliyoona 18.2 qofa misailota waraanaa Iraan faana geggeeffame irratti akkuma bishaanitti dhukaafamanii dhumatan irra deebiin bitachuufidha. Waraanni ji'a guraandhalaa hanga eeblaatti Iraan irratti geggeeffame kun duula waraanaa dheekkamsa seenaa jedhamuun moggaafamee ture. Garuu dheekkamsi kun Iraaniin guutummaatti caccabsuu mannaa kuusaa waraanaa Peentaagoon guutummaatti qullaambisee Waashingitaniin dhiphina seenaa keessa galchee jira. Miyaada waraana kana keessatti qofa Peentaagoon misaa'ilotaa fi boombiiwwan 13,629 Iraan irratti roobsee jira. Kana jechuun rooba ibiddaa bal'aa dachee Iraan irratti dhangalaasanii jiru. Garuu firiin isaa Iraan akkuma beekamu holqa ishee keessa dhokattee deebistee of ijaarti. Peentaagoon garuu waraana kana keessatti dhiiga dinagdee isaa dhangalaasuun miidhamee jira. Mi'as keessatti madaalliin waraanaa asymmetric warfare jedhamu waraana wal hin madaallee kanaa haxiinxallu. Iraan diroonota gatii xiqqaa fi misaa'ila lafa jalaa warra gatiin isaanii doolaara 10,000 hin caalle yeroo samiirra roobsitu. Ameerikaan garuu akkaataa Peentaagoon ibsetti tokkoffaa misaa'ila Tiyaad isa tokkoon isaa doolaara miiliyoona hedduu baasu bituuf doolaara biiliyoona 5.7 ramadde. Lammaffaan misaa'ila Patriot Paak-3 isa ammayyaawaa ta'e sana bakka buusuuf doolaara biiliyoona 5.5 gaafate. Sadaffaan misaa'ila SM-6 isa doonii irraa dhukaafamu isa tokkoon isaa doolaara miiliyoona 4 ol baasu sana kuusaa isheetti deebisuuf doolaara biiliyoona 1.9 ramade. Akkasumas misaa'ila Tomahawk bitachuuf doolaara biiliyoona 1.3 gaafatee jira. Walumaa galatti Iraan diroonii gatii makiinaa tokko hin baafne yeroo fageenya irraa dhukaastu loltuu waraanaa misaa'ila SM-6 kan gatiin isaa doolaara miiliyoona 4 ta'u dhukaasee kuffisa. Dirooniin doolaara 20 fi misaa'illi miiliyoona 4 qilleensa irratti yeroo walitti bu'an injifataan eenyudha. Loltuun Ameerikaa diroonii kuffiseera jedhee harka walitti rukutaa garuu Iraan Ameerikaa doolaara miiliyoona 4 kasaarseera jechuun kofalti. Kun tarsiimoo hamaan waraana dinagdeetiin diina ofii hudhanii lamsheessuuti. Peentaagoon dirooniiwwan xixiqqoo hawwaannisa fakkaatan rukutuuf qabeenya isaa akka bishaanitti dhangalaasaa jira. Ameerikaan waggaatti baajata waraanaa doolaara tiriliyoona 1.5 ramaddi garuu dachee baha giddugaleessaa keessatti baajanni guddaa kun hidhamaa jira. Akka gabaasni ifa beekuun agarsiisutti ogeessonni waraanaa fi xiinxaltoonni Ameerikaa muddamaa jiru. Yoo nuti misaa'ila ammayyaawaa hunda Iraaniin waraanuuf finne boru yoo waraanni guddaan dho'e meeshaa isa kamiin lolla jechuun sodaa isaanii ibsaa jiru. Keessattuu misaa'illi SM-6 addunyaa irratti xiyyaaraa fi misaa'ila baalastikii ol ka'iinsa guddaa irraa dhufuu rukutuu danda'u. Akkasumas misaa'ila farra doonii Chaayinaa DF-21D ittisuuf abdatamu dirree Iraanii fi Yemen irratti akkuma bishaanitti dhumatee jira. Osoo addunyaan gazaa ishee daaraa fi caccabaa gamoowwaniin uwwifamtee jirtu daawwatu osoo kaabineen waraanaa Tel Aviv Hamaasiin dhabamsiifne irraa meeshaa isaanii humnaan irraa gurra jechuun abjootu handhuura dippiloomaasii addunyaa irraa dhugaan suukkanneessaan madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuu dho'ee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ifatti ba'ee Hamaas guutummaatti meeshaa hiikkachuuf walii galee jira. Kunis karoora nagaa koo isaa qabxii 20 milkeesseera yeroo jedhu namoonni dhimma ji'oopolitiksii fi shira waraanaa hin beekne Hamaas harka kennatee mo'amee jedhanii yaaduu danda'u. Garuu haala waraqaarraa kana mulqini ijoo keessaa fi tarsiimoo waraanaatiin yeroo ilaallu wanti uumame kun harka kennachuu osoo hin taane seenaa waraanaa fi siyaasaa keessatti rukuttaa istiraatejii isa dhumaa kan gootonni dhugaa diina isaanii ittiin jilbeenfachiisanidha. Mee dhugaa kanaan dura addunyaa gowwoomsaa turee fi tarsiimoo bilchaataa Hamaas keessatti fayyadamtee gadi fageenyaan ilaallu. Waggoota darban kana guutuu Israa'el xiyyaara ammayyaawaa boombii tooniin lakkaa'amuu fi teekinooloojii basaasaa dhiyaa hundaa fayyadamtee dachee Gazaa barbadeessitee jirti. Kaayyoon Netanyahuun inni guddaan lama ture. Tokko uummata Gazaa dachee isaan irraa buqqisee gammoojjii Siinaayitti ari'uu. Lammaffaan ammoo Hamaasiin humnaan caccabsee hooggantoota ishee ajjeesee meeshaa isaanii boojee addunyaatti of tuuluudha. Garuu gootonni lafa jalaa warri holqaa fi daaraa keessaa dhukaasan waggootaaf diina kana dhiigsaa turan. Xumura irratti Israa'el meeshaa Hamaas humna waraanaatiin irraa fudhachuu guutummaatti dadhabdee harka lafa jalaatiin Tiraampiif biyyoota araarsitootaa Masrii, Qaxarii fi Turkiitti iyyatti asirrattidha firri tarsiimoo inni guddichi kan eegalu. Hamaas minjaala malee irratti meeshaa qiyyaananii kadhaa yeroo jedhu sodaa diinaatiif osoo hin taane dantaa uummata isaatiif jecha kaardii dippiloomaasii isa dhumaa taphate. Gaazii Ahmad miseensi waajjira siyaasaa Hamaasii fi jila marii kana dhugaa onni namaa tuqu tokko dubbatee jira. Nuti aarsaa kana kan kafallu uummata keenya duguggaa sanyii fi buqqifamuu irraa oolchuufi. Kuni jecha namoota qawwee jaallatan osoo hin taane jecha hooggantoota dhugaa warra dachee fi uummata isaanii tursiisuuf meeshaa sibiilaa aarsaa godhaniiti. Qawween daangaa isaa xumureera. Qawween sun dirqama isaa beera. Diina onnee cabsee addunyaa dammaqsee daangaa Gazaa diinni akka hin dhuunfanne godhee jira. Amma yeroon kun yeroo qawween gara dippiloomaasiitti dacheen gara ijaarsaatti itti ceetudha. Hamaas kana sirriitti waan hubateef meeshaa sana akka kiyyoo gaariitti fayyadame.
Garuu Hamaas meeshaa kana eenyuuf kennaam? Israa'eliif immoo Ameerikaadhaafidha. Iccitiin kana waraqaa fuula afurii kora nagaa dhiyeessii keessa jira. Injifannoo dippiloomaasii Hamaas isa fixeeti. Hamaas meeshaa isaa kan itti kennu koree biyyaalessaa Falasxiiniitii fi koreen kun koree birmaduu kan qofaatti meeshaa kana kuusuu fi to'atudha. Israa'elis keessatti gahee tokko illee hin qabdu. Israa'el dhimma meeshaa hiikkachuu kana keessaa matummaa hin seentu jedha Gaazii Ahmad. Kana jechuun Hamaas meeshaa isaa diinaaf harka kennee osoo hin taane meeshaa sana gara humna eegumsa idilee Falasxiiniitti ce'isaa jira jechuudha. Kuni qabsoo diddaarraa gara ijaarsa mootummaa Falasxiiniitti ceesisuudha. Tarsiimoon kun hooggantoota Tel Aviv garmalee raasee jira. Miidiyaaleen Israa'elii fi aangoonni isaanii dhiphina guddaa keessa seenanii jiru. Akka gaazexaan Times of Israel gabaasetti hooggantoonni Israa'el waliigalteen kun hawwii fi ulaagaa keenya hin guunne jechuun mormaa jiru. Sababiin isaa waliigalteen kiyyoo shakkii guutuu irratti kan ijaaramedha. Hamaas meeshaa isaa kan hiikkatu lafumaa kee miti. Isaan madaalli jabaa lafa kaanii jiru. Hanga Israa'el guutummaatti dachee Gazaa keessaa baatee xumurtutti Hamaas tarkaanfii meeshaa hiikkachuu tokkollee hin fudhatu. Mee waldiddaas keessa jiru ilaala. Israa'el waraana kana kan banteef Gazaa to'achuu fi Hamaasin dhabamsiisuu fi garuu waliigalteen Tiraamp fidaa jiru kun Israa'el dirqisiisee dachee Gazaarraa akka of duuba deebisu taasisa. Yoo Israa'el dachee kanarraa hin baanu jettee Hamaas meeshaa isaa hin hiikkatu. Yoo Hamaas meeshaa hin hiikkanne karoorri pireezidaantii Tiraamp inni qabxii 20 jedhamu kan inni addunyaatti ittiin of jaju guutummaatti fashala. Yoo karoorri Tiraamp fashalaa'e Tiraamp garmalee aaraa abdii kutata. Kanaafuu Hamaas sammuu bilchaataa isaatiin Tiraamp fi Israa'elin walitti buusee Tiraamp ofii isaatiin Israa'elin akka Gazaa keessaa ari'u dhiibbaa uuma. Hamaas Tiraampiif mo'icha siyaasaa waraqaa irratti kennitee fi ofii isheetiif garuu mo'icha lafarraa fi birmadummaa uummata ishee mirkaneeffatti. Dabalataan waliddaan waraanaa kun yeroo xumuramu carraan ijaarsa Gazaa ifatti jalqaba. Uummanni Gazaa inni waggootaaf dhume buqqifamee fi beelee amma boqonnaa argatee magaalaa isaa deebisee ijaarrachuu eegala. Koree biyyaalessaadhaan durfame deeggarsa humna tasgabbii idil addunyaatiin Gazaa dachee mootummaa Falasxiin birmaduu ta'uuf tarkaanfii seena qabeessa fudhatti. Walumaa galatti dhugaan jiru waraanni qawwee fi rasaasaa qofaan hin xumuramu. Gootonni Hamaas warri dhagaa fi caccabaa qaamawwanii isaanii keessa ta'anii waggootaaf madaallii teekinooloojii Ameerikaa fi Israa'el faana lolaa turan. Qawween isaanii hojii isaa guutummaatti raawwateera. Diina kuffisaniiru, tarsiimoo diinaa fashaleessaniiru, uummata isaanii dacheerraa buqqifamuu baraaranii jiru. Har'a meeshaa sibiilaa sana gara ijaarsa siyaasaa fi birmadummaa uummataatti jijjiiruuf murteessuun isaanii mo'amuu osoo hin taane bilchina sammuu, gootummaa fi injifannoo isa dhumaati. Israa'el dachee Gazaa keessaa guutummaatti ni baati. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya isaa qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.